bahida arumsa kana gahun baga gammadan Biyya keessa osoo jedhamu Itoophiyaan tokkoffaa baatee biyya jedhamtee mataa ishee ol qabsiisee Dr. Abiy ani garuu waa'ee ammallee isa haaddisa bira haa jiraatu baay'ee dafna jedha baay'ee itti gammadee waan an jedhee yoomni eebbifama yoomni nu ta'a laata jennee baay'ee dhugumaan hadda gana gahee arguun kiyya baay'ee itti gammada rabbiin galanni isaa baata. Kanaan boodas kanaan hafu galaan diimaan jira asab jira isaan kana bakka hojjanne ta'a jechuudha mootummaa. Baga guyyaa gammachuu guyyaa eebbaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaati baga isiniin gahee baga gammadan isiniin jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa addaadha. Guyyaa injifannoo Itoophiyaan hin danda'amu jedhamterraa humna hin qabdu hidha kana hidhuu hin dandeessu. Mallaqa hin qabdu hidha kana galmaan gahuu hin dandeessu. Keessaa fi alaallee irratti duudhamaatii ture. Guyyaa kana hunda injifannee guyyaa eebba hidha haaromsaa kanaan gahuun baga gammadan isiniin jechuun barbaada. Itti fufnee daawwattoota ammoo gara godina Jimmaatti kan imaltoota hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa injifannoo Adwaa lammaffaa kan jedhan jiraattonni godina Jimmaa magaalaa Jimmaa hidhichi hirmaannaa uummata Itoophiyaa maraafiin kan ijaaramee fi injifannoo dhaloota ammaas ta'uu ibsanii jiru. Iyyin jaarsi dichaa xumura Muusaatti gammaduu kan himan jiraattonni kunneen misoomatti aanuu fi of qopheessuun murteessaa ta'uu isaas dubbatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Jimmaa kaleessa jala bultiirraa kaasanii akkaataa addaatiin Aggaarootti Jimmatti kan hidha haaromsaa kana kabajaa turanii Jamiilaa Jamaal yaada isaanii kan eebbaan walii qabatu osoo hin taane dursitee kan dubbiste akkaataa nuti qindeessitee jirti sanaa daawwanna. Gammachuun kun dhuma hin qabu. Maaliifi mootolii danuu kanaan dura dubbii kana jalqabanii fiixaan hin baasin danuutu jira. Garuu saatii abbichuun mootummaarra jiru kan kun dhumuu isaatii akka biyyaa qotofatu hin ta'in akka Afrikaatti akka biyyaatti akka addunyaatti hidhoota gurguddaa jiran keessaa tokko kana ta'uudhaaf kana qaqqabuusaa badaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Injifannoo dhiibbaa koloneeffattootaan gahuu qolachuu danda'uun har'a gahee jira. Kun Afrikaanotaafis moodela. Afrikaanota madda bishaan kanaa ta'an birootiifis kaka'umsa guddaa kan uumudha. Qabeenya waloo kan nuti waliin qabnudha. Biyyoota Afrikaa danuu ollaa jiran wajjin achirras ta'ee galii biyyattii madda kana hin miiliyoonsi doolaarii danuudhaan ammayyuu jalqabeerra irraa waa biyyattiin arraabuu jalqabneerra. Akkuma Adawaa kaabaa kibbaa bahaadhaa hundi hirmaateera. Adawaanis akkas ture. Isa kanas inni kaan qarshiidhaan inni kaan immoo humnaan hirmaateera. Kutaa Itoophiyaa hundarraayyuu namni hundi hirmaateera. Kan agarsiisu tokkummaadhaan waa ijaaruu danda'u, waa xumuruu danda'u Itoophiyaanota agarsiisa. Hundi keenya iyyuu miira hin dandeenya kan jedhudha. Lammaffaa karoora lammaffaa maal hojjechuu dandeenya? Kanaan dura biyyi kan keenya hin hojjette fakkeenyaaf. Inni amma wanti nu arginu kun ariin wanti namatti fakkaatee hobobsamaaru kun ariin hin caamaa hin bu'aa akkuma Dr. Abiy jedhaa jiru biyyattiin kun ifatti bahaa. Ofii keenyaan birrii lamas ta'u silkiidhaan teleedhaan maaliin 800 jennee maal jennee waa meeqa hojjennee bu'aa buufneedha. Laga Abbaay fayyadamuun dhowwaadha. Seera jarri Ingilizootaa tumaniin jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan sana cabsanii itti fayyadamuu danda'uun birmadummaa biyya ofii eegsisuudhaan tokko. Raachuu biyya keenya irratti nageenya biyya keenya irratti hundaa'a waan ta'e jennaan nageenya waloo biyyattii waliin tiksina. እዚህ ቦታ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሰሩ ምስጋና የሚገባቸው ታላላቅ ጀግኖች አሉ። ሲሚንቶ እዚህ ቦታ እንዲደርስ ህይወታቸውን የከፈሉ አሉ። ደማቸውን ያፈሰሱ አሉ። ለነዚህ ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ገንዘባቸውን ያፈሰሱ ኢትዮጵያውያን አሉ። በጸሎት ይረዱን አሉ። በመድረክ ላይ የኢትዮጵያ እውነታ እንዲታወቅ ሳይከፈላቸው የሚጮሁ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አሉ። ለስንቱ ምስጋና ማቅረብ ይቻላል እና ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ፈጣሪያቸውን ይዘው ብቻቸውን ተፋልመው ያሳኩት ትልቅ ድል ስለሆነ ፈጣሪያችን ኢትዮጵያን ህዝብም እንድናመሰግን በዚህ ስፍራ መልካም ነገር የዘሩ መልካም ሐሳብ የሰጡ በላባቸው በደማቸው በገንዘባቸው በእውቀታቸው የደከሙ ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋልና
ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። የቦርድ አባላት፣ የማኔጅመንት አባላት፣ የሰራተኛ አባላት፣ ገንዘብ ያዋጡ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እኛ ታምነን የነበረብንን ፈተና ሁሉ ተቋቁመን ሸብረክ ሳንል ይሄው ህዳሴን ለሚገባው ክብር አብቅተናልና እኛም ክብር ይሰማናል። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ። ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። መጪው ዘመን ብሩህ ነው።